hayyoonni nuuf qaalii nu biratti warqii hidha guuree fixe obboleessi dargii karoo teenya jeesuu qaanii si dhagguuruu nabiyyiidhaaf sargi yaa gara diinaftanyaa buchullaa yaa carqii miidiyaarra baatee na argi mindinoo dimmat yaa hayyaa nutti hin dhaadatinii taa immoo siif wayya oromoon addaan baaftee beeyti namni sabaa ta'u sabboontota bichaa abiyyi silaa har'a du'e Itoophiyaa guutuu gammachuu ililcha dhiiroo rabbiin kiyya boruus oolchee bulcha erga aangoon dhufe xiqqoo ifee jira bar duraan daalacha imimmaan hiyyeessaa lafatti hin dhiisu rabbiin jazaasumaaf galcha yeroo gabaabdutti achii si fonqolchaa jiruu fi jireenya ummataa ni tolcha hayyuu sabaa hidhee ummata yaachisaa haadha ilmoo hidhee daa'ima boochisaa fagootti hin eegin waraanuma keetiin rasaasa takkittiin biyyee si nyaachisaa na'alatullaahi muummee ministeera Abiyyi Ahmadi ilmaalii dheeraa naftanyaa sirnii isii du'eetan hin geenye beera sababuma keetiin har'a nu dhaadatti biyyaas nu weerara afaan isiisanii shallalaa geerara abaarsa rabbiitiin abiyyiis lafatti sararaa araarri hin jiru tanaas jala muraa naftanyaan uffaarsaa oromoo ugguraa oromiyaa teenyaa sabashaa gurgura jalan nu deebisuuf sirna abbootii isaanii isa gaafa duraa wahuma keenyarra jibbaanno abaaraa haadha abbaa keenyaa sarkaaf harma mura yaa rabbi ni qabdaamee ati kuduraa qabii godhi nurraa habaa mansuura abiyyiis ni bu'aa qabsoo itti fufa harkasaa micciira obboleewwan kiyyaa isiniin jaaladhaa nagaa annaaf tura walaloo kiyyallee asittiin tumura Umar Ahmad